mata duree yeroo baay'ee ammaan tana dhiiraaf shamaras baay'ee yaaddootti ta'e tokko isiniif hima, especially generation keenya kanaaf jechuudha. Asumaan immootu mana kana fooloo godhuudhaan komentii jalatti yaada qabdan hundi keessanuu komentii keessan laaluu barbaada. Viidiyoo kanas repost share copy linkii waliif godha jechuudha. Yaadota akkanaa kanneen yeroo irraa gara yerootitti akka isin bira ga'u yoo jaallattan jechuudha. Yeroo hedduu namni baay'een keessaan dhiira tokko kan na jaallatu bultiidhaaf kana barbaadu akkamitti beekaa jedhanii shamarran especially shamarran warra dhiiraa irraayis naa dhufa, shamarran irraa especially baay'inaan naa dhufa jechuudha. Gaafiin kun gaafii kana hunda namaatiif akka ta'utti isinii deebisa, nama tokko tokkoon deebisuudhaaf naaf hin mijatu waan ta'eef jechuudha. Asirratti maaltu jira? Dhiirri tokko shamara takka dhugaadhaan jaalatuu isaa shamarri takka wanti addaan baafachuu qabduun poointii muraasa kana isiniif hima jechuudha. Tokkoffaa dhiirri tokko dhugaadhaan si jaalachuu isaa haadha manaata boruutiyya jedhee onnee isaa keessa ati jiraatu ka ittiin beektu gaafiin tokko maal kiyyanarraa jaallattee jedhiin yoo inni gaafii jaalalaa si dhiheesse jechuudha. Yoo innin waa'ee fiizikaalii kee irra yookaan immoo waa'ee bareedina keetiitiin wal qabatu si hima ta'e dhiirti sun na amani dhiira dhugaadhaan si jaallattu miti. Maal jennaan fiizikaaliin kee yookaan bareedni kee teemporariidha, waan yeroo gabaabduuti jechuudha. Kanaaf inni waan yeroo gabaabduu isa irra fookas godhee yoo jiraate namuma yeroo gabaabduudhaaf si barbaadu jechuudha. Kanaaf namni yeroodhaaf si hin barbaanne waan yeroo irratti fookas hin godhu. Okay? Ka dhugaadhaan si jaallatu maalirratti fookas godhuu danda'a ka jetta yoo ta'e gaafiin ittaanu okay? Maal kiyya jaallatteedha ka tokkoffaa. Ka lammaffaa immoo waan kiyyarraa waan jaallattu naaf himi jedheen. Waan anarraa jaallattu maaliidha? Maaltu anarraa sitti tola? Maaltu anarraa si gammachiisa jedhii gaafadhu. Okay? Kunis yoo inni garuma fiizikaalii keetiitti deebi'ee dheerina kee, funyaan kan kee, rifeensa kee, sheeppii kee waan garagaraa yoo jedhu ta'e dhiira yeroodhaaf si jaallatu yookaan dhiira dhugaadhaan sin jaalanneedha. Sunis akkasii qabachuu danda'uudha qabda jechuudha. Ammallee gaafii ittaanu kennitaaf jechuudha. By the way, relationshipii tokko jalqabuudhaaf prosesii qaba waan ta'eef prosesii kanarratti yoo inni fookas goota ta'e dhugatti nama si jaallatu adda baafachuu dandeetta sirritti jechuudha. Kanaaf fookas godhuu qabda. Kan ittaanu karoora yeroo hagamii qabda bultii ijaarrachuudhaaf jedhii gaafadhuun. Yoom na fuuta yeroo hagamii keessan na fuuta akkas hin jedhini. No. Just in general akkuma waan keetitti utuu hin taane akkuma nama biraatitti fakkeessi yeroo hagamii keessatti mana ijaarrachuudhaaf karoora qabdaa jedhii gaafadhu. Yoo dhiirti sun waggaa 5 har'aa, waggaa 4 har'aa jedhee achi fageessee si hima ta'e maal hubattaa achirratti dhiira yeroodhaaf si barbaadu akka ta'e yookaan dhiira bultiidhaaf qophii hin taane akka ta'e yeroo gabaabduu keessa adda baafatta jechuudha. Ammallee qabxiin biraa yeroo hunda qaamaanis yoo wal bira jiraattan fageenyarras jiraattanii yoo relationshipii fageenyarraatis ta'e yeroo hunda babbareeddee isatti mul'atin. Yeroo tokko tokko noormaalii akkuma nama mana keessa deemuu yookaan akkuma nama kichinii keessa jiruu fa'aatti uffannaa noormaaliidhaan itti mul'adhu. Zeen ri'aakshinii kan kee laali jechuudha achi booda. Yeroo ati diddibattee babbareedde qofa waa'ee bareeda kee si hima yoo ta'e dhiirti sun dhiira dhugaan si jaalattee miti. Yeroo ati kushish jettee akkuma kichinii keessa yookaan akkuma mana keessa noormaaliitti dandeemtu si argee yoo si dinqisiifata ta'e yes namni kun nama dhugaadhaan si barbaaduudha jechuudha. Akkasumallee karaan ittiin beekuu dandeettu dhiira dhugaadhaan bultiidhaaf si jaallattu takka yeroo tokko tokko waan si yaachise wayii waan yaaddoo si ta'e wayii yaada itti qoodadhuuti ilaalime ri'aakshinii isaa ilaali. Ri'aakshinii kee kana rijeekti godhamoo
yaada isa irra si gargaara waan ati itti yaaddofte isa irra si gargaaruuf yaalii godha si gammachiisuuf xaara yoo si gammachiisuuf ni xaara ta'e yes dhugaadha dhiira dhugaan si jaalattu achi argatta yookaan immoo reject yookaan si cufa yoo ta'e dhiira yeroodhaaf si barbaaddu jechuudha akkasi adda baafachuu dandeettanii dhugatti kun waan saayikolojiin warra dhiiraa irra hojjetee dhiira dhugaan shamara takka jaalattuuf hin jaalanne jedhee waan lafa kaayee jiruuf shamarran itti milkooftanii wantoota kana fayyadamtanii jennaan jechuudha warroonni gaafii dhedheeraa qabdanis baay'ee jirtanii saniifuu nama hundaaf takka takka deebisuu waan hin dandeenyeef liinkii yuutuubii kiyya jala kaayee jira yuutuubii kiyya jala liinkiin telegiraamii ni jira achi jala seentanii jooyin gootanii gaafii keessan gaafachuu dandeettanii weelkaam isiniin jedhee jira galatooma waliif sheer godhaa